ጅማ ላይ ያስደመመኝ ነገር በትንሹ 14-15 ሺህ ቤቶች ፈርሰዋል። ካሳ አልጠየቀንም። የጅማ ህዝብ ላፈረሰው ቤት ካሳ አልጠየቀም፣ ለቦታው ካሳ አልጠየቀም። እስቲ ሐሳባችሁን አፍሱት ሊየው ነው ያለው። መቃብር ከ1000 በላይ መቃብር ቦታ አንስተዋል፣ መስጂድ አንስተዋል። ሌላ ቦታ ሊታሰቡ ሊሞከሩ የማይችሉ በጣም በርካታ ጉዳዮች የጅማ ህዝብ በቅንነት አምኖ በሐሳቡ ገንዘቡን፣ ጊዜውን፣ ጉልበቱን ሰውቶ ይሄ ህልም እንዲከወን ከፍተኛ ሚና akkamitti dhaggeeffattoota keenya deebinee dhufnee jiraachuudha kan dhaggeeffataa turtan kun haasaa Dr. Abiy jechuudha Jimmatti taasisee haasaa kanarratti waan guddaa taasisee jira jechuudha. Akkuma baratame jechuudha warri keenya waan akkanaa kana qabatee gaafa dhufu jechuudha dhagayaa ol dhageessaa jedha afaan sooshaal miidiyaatiin inni sun immoo maal jechuudha sheer laayik kooment godhi jechuudha. Kanaafuu isin immoo sheer laayik kooment gochuu hin dagatinaadha. Kan Dr. Abiy Ahmad jedhe manni 15,000 ol ka'ee jira. Manoota kanaafi uummanni Jimmaa kaasaa nu hin gaafanne. Even bakka buusillee nu hin gaafanne. Iddoon awwaalcha tokko ol diigamee jira. Kanaaf bakka bu'iinsa nu hin gaafanne. Yaada qabnaa, yaada qabnu san akka hojiirra oolchinuufi uummanni kun nu eeyyamee jira. Yaada keenya san hojiirra oolchinee hojiitti hiiknee akka agarsiisuuf nufi nu eeyyamee waan jedhu kaase jechuudha. Namoonni baay'een jechuudha yaada kana fuudhanii sooshaal miidiyaa irratti bittinsaa jiranii. Namni hammana ama lafarraa buqqa'ee akka waan gaariitti maaliif haasayama? Ilmi namaa lafarraa buqqa'u mirgi namaa akka dhiibamutti ilaalamu kaasan hin kafalamu jechuun immoo Dr. Abiy deebi'ee ragaa ofitti bayaa jira waan jedhu kaasaa jiranii. Waa'ee Dr. Abiyyiitiin wal qabatee viidiyoo kanaan wal qabatee kanuma jechuun barbaada. Kan biraa immoo jechuudha dhugaa dubbachuuf wanni akkaan nama gaddisiisu jechuudha. Daa'ima kana ni agartanii daa'imni kun baacuudhaan baay'ee nama kolfisiisaa ture jecha inni jedheen jechuudha. Biyyi garamitti deemaa jirti jennaan biyyi gara hoolotaatti deemaa jirti jechi inni jedhe ni yaadatamaa. Namni waa jecha kanaan fayyadamin hin jiru jechuudha. Daa'ima asirratti argaa jirtan kana meebii sagalee isaa koppiraayitiif jedhee miyuuti godhee jedha jechuudha. Kanaaf daa'imni kun mee ilaalaa jireenya inni keessa jiraatu iddoo inni jiraatu jechuudha. Even haati isaa jechuudha dhukkubsattuudha. Eelee mana namaatti tolchaa turte sababa kanarraa kan ka'ee dhukkubni sombaa ishee qabate jechuudha. Akkasitti ishee dhukkuba jechuudha. Mucaan kun rakkina guddaa keessa jechuudha. Akka tasaa yoo namni waa hojjechiisee waa itti kennullee maal jettee haatuni birrii kanan balleessu qabateetiniin galaanii waan jettu kaaftee jirte jechuudha. Ani kan baay'ee na gaddisiise kana osoo hin taane jechuudha miidiyaaleen mucaa kana yeroo adda addaatti ni haasofsiisu. Ergaa haasofsiisaniin boodatti tiiktookii irratti, yuutuubii irratti, feesbuukii irratti gadi lakkisuudhaan galii adda addaa irraa ni argatanii. Kuni rakkoo hin qabu nama sooshaal miidiyaa irratti as fiddee miidiyaa irratti as fiddee beeksisuun rakkoo hin qabu. Garuu rakkoo mucaa kanaa akka ammaa kanatti as baasanii irraa dubbatanii mucaa kana rakkoo namni akka furuuf jechuudha abbootiin qabeenyaa kenna beeksisa ibin jechuudha. Beeksisa ittiin dalagachuu ni danda'u. Abbootiin qabeenyaa keenya oomisha isaanii ittiin beeksisanii rakkoo mucaa kanallee hiikanii oomisha isaaniillee ittiin beeksifachuu osoo danda'an iyyuu jechuudha. Mucaan taalentii addaa qabu daa'imni dandeettii addaa qabu kuni yoo akkanatti inni rakkate jechuudha dhugaa imimmaan buusu keessi koo dhugaa na cabe keessa kootu na cabe. Dhugaa eessa akka jirruu fi maal akka jirruu fi abbootiin qabeenyaa keenyallee miidiyaan keenyallee rakkoo hiikurratti maal akka inni ta'e namatti agarsiisa jechuudha. Har'aa waanuma kana lamaan qabadhee dhufee. Kanaaf isin immoo viidiyoo kana sheer laayik kooment gochuu hin dagatinaa. Nagaa ta'aa isiniin jedha. Ani Shaalloodha, Shaalloo Oromooti.